Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota YouTube channel Ekiap nagaa keessanii ani nagaan qaba galata rabbii jechuudha. Aappii tola waa hunda isiniif dalagu jechuudha. Haaraa qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Aappii koodiiti jechuudha. Aappii koodii kana namoonni baay'een hin buufanne aappii kana jarumatuyyii abbaan aappii kana jechuudha. Aappiin kuni akka inni beekamtee argatuufidha jechuudha. Waan kana koodii baasanii dura kennanii haaluma aappiiti. Kanaaf hunda namaatiif kan dalaguudha aappiin koodiin kun jechuudha. Koodii paablikiidha. Gaafa namni bare immoo maallaqaan gurgurachuuf jechuudha. Kanaaf amma kana amma jarri isiniif dalasiisee koodii kana dalagsifadhaa jechuun barbaada. Aappii kana kan buufattan jechuudha. Kunoosuma kana filastoorii irraa seentanii haaluma kana jettanii buufattan jechuudha. Maqaan aappii kana akkuma asirratti argitan jechuudha. Vibe Zen Net jedha jechuudha. Isa kana buufattan jechuudha. Pilastoorii irraa buufattanii amma isinuma waliin buusetanii isin agarsiisa jechuudha. Aappiin kun jechuudha waa hunda isiniif dalaga. Zoomii fi laayivii TikTokii akkuma aappii koodiiti kamiiniitu jechuudha. Aappiin firii dalagu fakkeenyaaf akkuma beektan laayivii TikTokii isin agarsiisu isin seensisu. Isa kana jechuudha. Gaafa seentanii akkuma shabakaa kamiinuu jechuudha. Wi-Fi namaatiin kan seentanudha. Wi-Fi namaatiin yookaan daataa qabaachuu qabdanii akkuma VPN ni beektanii. Gaafa asirra seentanii koodii isin gaafatte jechuudha. Koodii garaagaraan isin agarsiisa jechuudha. Walumaa galatti koodii 3 qabadhee isiniif dhufeetiin jira jechuudha. Koodii 3 tokko tokkoon dhumarratti isin agarsiisa. Amma asirratti fakkeenyaaf 12 koodiin tokko 12 99 3 jechuudha. Isa kanaan loogiin godheetiin isin agarsiisa jechuudha. Sorry irraan deebiseetiin jira. Ittiin deebi'ee jechuudha. Kunoo haala kanaan jechuudha. Wi-Fi namaatiin update gootan jechuudha. VPN irraa na baasee ka'ee VPN kiyya hin cufanne. VPN kiyya waan banaa ta'eef irraa na deddeebisaatiin jira jechuudha. VPN kiyya dhaqee cufeetiin dhufa jechuudha. Asumaan tuma sin ilaaltanuu. Okay, amma VPN kana cufeetiin jira jechuudha. Amma update godheetiin jira. Waa hunda argan sirreeffadhee ka'eetii isinii galuu qaba. Sana booda connect ka jettu kun gara gadii kanarratti argamte jechuudha. Isiisan hogga cuqaaftan kunoo qulfii irra keessatti ol isinii baasa jechuudha. Kunoo haala kanaan waiting for service jedha. Eeggachuudha qabdanii. Keessa hoo seentan kunoo sorry zeenii irratti okay godhee ka'ee amma sawaatti deebiseetiin jira. Haala kanaan banattan jechuudha. Ni barbaadaa jira. Yoon isinii banuu dide mallattoo xiyyaara kanarra deebiftanii kaatanii eeggattan jechuudha. Xiqqoo eegdanii ammas mallattoo xiyyaara kana irraa baaftan jechuudha. Sana booda ofumaan deebi'ee barbaada jechuudha. Dubbatti deebi'eera. Amma connected jedheetiin jira jechuudha. Akkuma asirratti argitanu haala kanaan itti fayyadamuudha dandeessan jechuudha. Kun amma sirriitti dalageetiin jira jechuudha. Koodii kana jarumatu kenne. Kanaafuu hundi keessanuu fayyadamaa yoodhuma kan tolaa qabaattan ta'e inni kun waan baay'ee isinii dalaguudha danda'a. Aappiin akkanaa jechuudha. Aappiin maallaqaan bitamu kun akkuma argitan jechuudha. Koodiin maallaqaan kan bitamudha. Garuu kana tola gadhiisan jechuudha. Connected jedheetiin jira jechuudha. Akkuma asirratti argitan waan baay'ee isinii dalaga sa'aatii illee guutuun barbaadan jechuudha. Amma koodii adda addaan isin agarsiisa jechuudha. Akkuma argitan mallattoo profaayilii sanarraa mallattoo nama fakkaatu hogga cuqaaftan akkanas ni baasa. Koodiin inni tokkoffaan jechuudha. Gara olii kanarratti 12 gara gadii kanarratti immoo 99 si'a 3 barreessitan jechuudha. 99 si'a 3 koodii tokko jedha adda baafadha tokko jettanii 99 si'a 3 gara gadii irratti jechuudha. Koodii tokko koodiin lammeessaan immoo koodiin lammeessaan 1 2 3 3 gara olii kanarratti jechuudha. 1 2 3 3 gara gadii kanarratti 1 2 3 3 akkasuma jechuudha. Koodiin kan ittiin aanu immoo jechuudha 12 12 inni dhumaa jechuudha. Koodii 3 jechuudha. Isa kana fayyadamaa isiniin jechuun barbaada. Nagaan naa tura.